Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seenaa Haji Muhammad Sheikh Adam ilma sheekota guumaa yookaan abbaa lola shaannaa jedhamuun beekamu kan qopheessee isinii fide firii mucaa sigimoo kan dubbifne kitaaba seenaa gootota shanan gibee irraa. Haji Muhammad Sheikh Adam ilma sheekota guumaati abbaa lola shaannaa jedhamuun beekamu kan lolicha hoogganes isaanuma. Bakki shaannaa jedhamu kun yeroo ammaa aanaa guumayaa bakka quudaa gaara giidaa jedhu manguddoonni. Lolli shaannaa kun kan waraanni Haysillaasee 110 ol itti dhumanidha. Lolichi bakkee shaannaa irraa eegalee haga Toobbaa Araggaa jedhamutti lolame. Bara mootii Haysillaasee Jaanoo ajajaa waraanaa isaa kan ta'e Jeneraal Shaanaan kan jedhamu doobbii qabatee innis Haji Muhammaditti nama ergee qawwee ergi jedhe. Sheekonni qawwee dhiisanii qarshii 100 itti ergani. Shaanaan hin barbaadu meeshaa malee jedhee deebise. Sheekonnis atis dhiiraa anis dhiiraa kottu jedhanii deebisanii. Kana booda lolatti seenuuf qophii eegalani. Sheekonni nama tooftaa lolaa beekuu fi alaammii danda'u waammatanii Jeneraal Shaanaan waraana isaa qabatee dhufe. Lola banameen namni maqaan isaa Ahmad Al-Haadii Sheekh Muusaa jedhamu kan tooftaa lolaa beeku fuuldura isaanii taa'ee alaammatee diina rukutee kuffisuu eegale. Nafxanyoota hedduu eega ajjeese booda innis rasaasaan rukutamee du'e. Sheekonnis fardarra bu'anii dhokatanii aleeluu jalqabani. Waraana dhufe fixuu kaanaan Shaannaan harcoo waraanaa isaa hafte fudhatee baqate. Sana booda sheekonnis waraanarra waan turaniif baay'ee dadhabanii gara masjiidaa deemanii achitti hirribni isaan fudhate. Shaannaan eega baqatte booda waraana fudhattee deebitee ammas gara qe'ee sheekaa dhufte. Mana hunda gubee namootas ajjeesee darbee masjiida isaan keessa rafaa jiranitti ibidda qabsiisuu jennaan qabachuufii dide. Sana booda Shaannaan Haysilaaseetti ergee humna waraanaa dabalataa gaafate. Achiis humni waraanaa dhufee sheekaa fi waalliiwwan isaanii namoota 3 waliin qabanii masaraa kiiloo 4 geessani. Yeroo sanatti Haysilaaseef hin sagadama ture. Garuu Haji Muhammad Haysilaaseef sagaduu didanii marata mataatti jirus ofirraa fuuchuu didanii. Kana irraan kan ka'eef ergamtoonni Haysilaasee baay'ee aaranii namichi du'uu qaba jedhanii murteessanii. Kana booda bor haa ajjeefamu jedhanii geessanii hidhani. Halkan keessaa Haysilaaseen abduu argee bule. Sheekonni guumaa abbaan Haji Muhammad itti dhufanii yoo ati ilma koo ajjeefte animmoo seefii kanaanin si ajjeesa jedhani. Ganama ogguu namoonni ajjeesuuf fuuldura Haysilaaseetti fidanu hin dide. Halkan abduu kootiin natti dhufe ani abbaa isaati yoo ati ajjeefte animmoo dhufeen seefii kanaan si ajjeesa naan jedhe. Kanaafuu hin ajjeesinaa fuudhaa na duraa deemaa jedhe. Sana booda gara Jimmaatti deebi'anii boodarra gara Buunoo Beddellee nama Soonessoo jedhamu bira dhokatanii turani. Achittis doorsisaa fi roorroon itti jabaannaan gara Asoosaa deemanii barnoota amantii Islaamaa barsiisuu eegalani. Barsiisummaa irra osoo jiranuu naannoo Wallaggaa Arjootti du'anii awwaalamani. Seenaa Haji Muhammad Sheikh Adam ilma sheekota guumaati kan dubbifne kitaaba seenaa gootota shanan gibee irraayi. Caalaa jaallatanii utuma jedhanuu kanuma qaniini waahidiini kana dubbachuu qabanii dhiisi ilma kan koo dhokfadhu jedhaniin barsinniif tuqura.